Joota muraasa dura bulchaan Itoophiyaa fi Masrii mariin yeroo gabaabaatti akka xumuramu walii galuu isaanii booda dhaga'ame. Itoophiyaan mariin dhibuus hidha guutuutti fufteetti. Masriin immoo akkaataa guutamuu qabuu fi akkaataa to'atamuu irratti qooda qabaachuu feeti. Hirphaa Gammachuu dabalee nutti hima. Mariin addaan citee ture kun irra deebiidhaan kan jalqabe erga pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisii fi ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad ji'oota 4 keessatti waliigaltee irra ga'uudhaaf waliin dubbachuu hordofeeti. Jila mariidhaaf Itoophiyaa irraa gara Masriitti imalan kan dursan Ambaasaadder Silashii Baqqalaa akka ta'an ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibseera. Hidha guddicha Abbayyaa Itoophiyaan doolaara biliyoona 5 oliin ijaartu waggoota 10 darbaniif Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan gidduutti muddama dippiloomaasii uumee ture. Biyyoonni sadeen jaarsummaa Ameerikaa fi Gamtaa Afrikaan yeroo hedduu walitti dhufanii mari'atanis waliigaltee tokkorra ga'uu hin dandeenye. Itoophiyaan loogii biyyoonni akka Ameerikaa agarsiisan jette diduun mariin kun Gamtaa Afrikaa jalatti deebi'ee ture. Itoophiyaan qabeenya uumamaa biyya koo keessa jiru misoomaa fi madda anniisaaf itti fayyadamuuf mirga qabaa jetti. Uummanni biyyattii miliyoona 100 fi miliyoona 20 ta'u keessaa irra jireessi uummata baadiyyaa ammayyuu tajaajila ibsaan arganne. Masriin osoo waliigaltee irra hin ga'iin hidhicha guutuun amma bishaanii argattu irratti dhiibbaa qabaachuu akka danda'u ibsite. Qonnee fi bishaan Amaaraa daangeessanitti walitti bu'iinsa dhalateen lubbuun darbe BBC'n aangawoota akkasumas jiraatota irraa akka odeeffatetti xumura torban darbe godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuu fi Nyaa'aa darbes aanaa Darraatti rakkoon mudateera. Aangawoonnii fi jiraatonni gama naannoo Oromiyaatti BBC'n dubbise hidhattooti faannoo sanbata darbe akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayyee bultii 20 haleellaa banuu fi miidhaa dhaqqabu himan. Rakkoon nageenyaa naannoo Amaaraatti baatii hagayya keessa dhalate gara bakkeewwan ollaatti akka hin ceene yeroo sodaatamaa jirutti kun dhagahame. Jiraataan aanaa Darraaraa dubbisnee fi maqaan isaa akka dhaamu hin feene hidhattooti kun meeshaa gurguddaa dhukaasu himu. Qondaalli aanaa Darraa Obbo Kamaal Said hidhattooti kun humnoota federaalaa irratti haleellaa banuu akkasumas bakkeewwan aanichatti ce'anii to'atan akka qaban illee himu. Maatii olaanaatu dubbise. Maarifannoo weerara karaa afuriin nurratti bananii federaal poolisii keessa isaanii du'a jira. Afur miidhamaniiru. 3 immoo booji'amaniiru. Kaan immoo kan madaa'an 4 jirani. Meeshaanis booji'an jira. Meeshaan irraa fuudhan jecha konkolaataa irraa yeroo jira idoon bu'iin irratti banneedha. Waraana irratti dhukaasa irratti banan. Tarii hawaasa nagaa irratti namoota jiraattota irra miidhaan gahe maali? Qonnaan bulaa irratti minaallee hawaasa wanni irratti miidhaan gahaa jira. Fakkeenya meeshaan du'aa jira. Meeshaachuun qonnaan makkeenya kanatti meeshaan turan biratti inni isaan amma handu'e jira. Garuu ragaa qabatamaa kana amma nadduu mana jechuudha fi amma bakka isaan isaaniitu jira. Isaanitti to'atee jira. Ragaa qabatamaa kana inni argachuu hin dandeenye. Handuu akka jiruu fi wanneedha hin jiru akka jiru ta'e. Tarii amma naannoo hidhattoota kanarraa hoo namooti miidhaman hin jiranii warra gamaa dhuferra? Jiran malee sirriitti miidhamaniiru. Isaan rukutamaniiru garuu amma kana jenneetuun bakka isaan isaan waan jiranuuf argachuu hin dandeenye. Amma tarii gandoota tokko to'ataniiru ka jedhu jira aanaa Darraa keessa. Amma guutumaan guututti hin to'anne. Achuma gannuma tana keessa gimmaasha wanni gimmaasha makeenyas bakka istiraatiijii ta'an isaan hin jiru. Gannuma san keessa makaarraa ganna gimmaasha hin qabatan. Yaaddoon jiru maal fakkaata isin akka qondaala aanaa saniititti? Yaaddoon baay'ee ulfaataadha. Qaama walitti dabbeessinee irra deeggarsa baay'ee ulfaataadha haalli jiru. Shanis ni dhufe propaganda jedhu nama isaan caasa mootummaa kana shanee godhanii nama mootummaa Dr. Abiy dabalatee wanni waan jedhe qabsiisaa jiranu shanis ni dhufe jedhanii akkasitti qonnaan bulaan bishirirsanii bibbiqamaanis naachisaan warra nu bilibiru jiran. Gama kaaniin aanaa Abbichuuf nyaattis hidhattooti aangoonni faannoo jedhan haleellaa banuu fi miidhaan dhaqqabuu ibsameera. Aanaa Abbichuuf nyaa kan bulchan addee Firtuunaa Tasfaa'ee gama hidhattootaa namoonni 30 ajjeefamuu himu. Waan guyyaa sanbataa mudate akkanaan gaazexeessaa BBC Haabtaamuu Xababutti himan. Bakkala waraana sana badanitti halkan dura sa'aatii 10 kaasanii hiriira daangaa keenya galuudhaaf kan yaadani qaamni qindaa'e kun daangaatti akka hin galle akka hin milkoofne waan guddaa guyyaa jechuudha. Guyyaa sana balbala 5 kan galani gara gabaa jimaasatti konkolaataa 6-7 toora isaanitti buusanii galuudhaaf wanni yaalame jira. Achiinis galuu hin danda'amne jechuudha. Humni nageenya keenya hawaasni mataa isaatiin fi milishaan toora sanaan qolate konkolaataa warra uffatsan dabalatee aarsaa kaffalchiiseera. Kan karaa kanas meeshaa gurguddaa fe'atanii warri dhufan waan karoorfatanii sun akka milkuuf deebi'ameera. Ajajoota isaanii gurguddaa dabalatee daangaa keenya keessatti toora nama 26 isaanii kan kaane kan hawaasni safuu ajee lafa isaatti guyyaa kaleessaa walitti fuudhanii awwaala toora nama 26 daangaa fiitiin qofa karaa gabaa jimaatatee namni 4 wareegameera loltoota isaanii keessaa kan madoonis toora 51. Kana malee miseensonni hidhattoota kanaa kanneen to'annoo jala oolanillee akka jiran dhaga'een ture. Lakkoofsi isaanii meeqaa? Haalli yeroo ammaa irratti argaman maal fakkaata? Amma seelee isaanii warri ta'an warri kanaaf haala mijeessaa turan odeeffannoo isaanii daddabarsaa turan toora 70 kan mana yaagalaniiru. Amma wanni bifa qorannaatiin qoratamaa jiru jira.
Gama aanaa bichuu humnoota poolisii lamarraa miidhaan dhaqqabuun qondaalli kun BBCtti himaniiru. Haleellaa baname kanaaf jiraatota akkasumas aangawoonni hidhattoota faannoo naannoo Amaaraarraas ce'an himatanii gama hidhattootaas ta'e gama naannoo Amaaraa darbees yeroo labsii muddamaa hundaa'eerraa dhimma kanarratti wanti jedhamee hin jiru. Haleellaan akkanaa kana durallee dhaga'amus inni ammaa bal'aa ta'uu jiraatoti dubbatu. Dhimma kanarratti gama mootummaa naannoo Oromiyaa shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti hirmaataa ture kibxata borii biyya seenaa Itoophiyaan dorgommichaan warqii 2 meetii 4 fi maaldaa yookaan naasa 3 walumaa gala meedaaliyaa 9 addunyaa irra jaaffaan xumurte. Qabxiin kun kan waggaa darbe Oreeganitti galmaa irraa keessumaa warqii hanqata. Dorgommii baranaan Keeniyaan olaantummaan Itoophiyaa caalteetti. Qabxii galmaa kana Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa akkamiin ilaala? Atileet Gazzaanya Barraa dursaa garee Itoophiyaati. Qabxii keenya akka olaanaatti ilaalle garuu karoora qabnaa. Karoorri keenya kan barreen gaddaa finirraa fooyyisnee fennaadha karoorri keenya. Haa ta'u malee immoo wanna adda addaatiin waliin qabatee too qabxiin xiqqoo gadi nu alaa bu'eera. Akkuma beekamu qabxii kaa'ii fooyyessinaadha qabxii barreen gaddaa. Fooyyessina jennee baane garuu akka qophiititti barreen gaddaa waliin wal du'a qabnee too wal bukkee qabnee kan laallu ta'e qophiin barana jirtu ijoolleen qophoofte. Hundaanuu jechaadha. Hundaanuu jechaadha. Kuma 800 yaga maaraatoonii kan jirtu ijoollee ciccimootu ture. Koondishinii isaaniitis kan barra hin gaddaatii oli. Wanni guddaan akkuma siin jedhee qilleessa waliin qabatee wanni jiru dhugaa dubbachuuf qabxii keenya gadi buuseera. Gadi buusee mooti. Amma kan madaallu kan barra hin gaddaa waliin madaalla malee akka addunyaatitti ni kan dorgomnu kaaticha duwwaan dorgomu. Kanaan immoo akka addunyaatitti sadarkaan nuyi arganne sadarkaa olaanaati jechuu nan danda'a. Dhimma haalli qilleensaa naa kaaftee utuu gara biyyattii gara Budaapest hin deemin dura haalli qilleensaa maal akka ta'uu danda'u qorattanii hubattanii atileetota haalli qilleensaa ho'aa keessa illee injifne. Dhugaadha. Gaaffiin ati na gaafatte gaaffii ijooti. Yaa ta'u malee biyyi keenya badda darees qaba, baddaas qaba, gammoojjiis qaba. Garuu gammoojjii qabaateef iddoo gammoojjiitti shaakalla jechuu moti. Maaliifan akkanas hin jedhee fakkeenya gammoojjichi kara gammoojjii kara Adaamaa gadi buunee shaakalloonu jenne. Kara Bishooftuu gadi buunee shaakalloonu jenne. Akkas gadi baanee kara Oo'atitti shaakalloonu jenne. Qilleessa as jiru kan nu qonnamu hima beekna. Garuu akkaataan deemneetti shaakallu keessattuu tiraakii irratti ijoolleen shaakaltu hin jiru. Sani waliin qabatee rakkoon nu qonnamaatis dhufe isa kana. Maalirraa baranne dorgommii kanarraa maal baranne jettee yaadda akka waggaa dhufuuf akka galaatti kan siin fayyaduu danda'u? Wanni irraa baranne wanna hedduudha jedhee kan siin jedhu keessattuu tiimiidhaan akkamitti wal gargaaranii ijoolleen kaatanii madaalaa akka fudhatan biyyaafis ofiifis akka galmeessan kan godhan jiranii akkuma duratti si gaaste san immoo warri hin goone jira. Kanarratti qabxii ofiifis dhabanii jiranii biyyaafis galmeessuu hin dandeenye jechaadha. Kanarratti kana dogongora kana boruu wal gorsinee akkaataa asii yoo galle kara biyyaa yoo galle wal geenyee maaltu mul'umana jennee mari'annee hoggaa dhufutti immoo Oloompikiidha akkaataa itti qophoof hanqina qabnu guunnee cimina qabnu qabannee dabalata godhannee wal dorgommii Oloompikiidha hin gaggeeffama isarratti cimnee hin hirmaanne jedheetan yaada. Dhugaa amma akka gaazexeessaatti garee Itoophiyaa keessa maal argaa hanqina teeknikaas nan argaati immoo hubannoo isaa beekumsaas immoo qabda utuu mo'uu danda'anii utuu ga'umsa isaa qabanii meentaalii mo'amuu kana nan argaa sammuun isaanii cimuu dhabuu injifachuufan warqiifan gala waan jedhu sana nan dhabaa lammaffaa immoo bara dorgommii yeroo isin dorgomaa turtan sana bara Hayileefaa bara Qananiisaafaa bara Xunnashfaa yoo mo'anis immoo fagootti caalanii ekseel godhanii dorgomaa isaanii yeroo mo'an argaa hin jiru ati akka atileetii tokkotti akka amma hongassara jiru tokkotti hanqinoota akkasiin agartuu garee keessa jira kuni homaa wanne kana san jennuu moti wal sobnuu moti. Akka ta'an waggaa fi joota muraasa dura biyya Ameerikaa deemanitti yeroo ammaa kooluu galtummaa gaafatus dubbataniiru. Obbo Baqqalaan yaa'ii waliigalaa dhaabichi bitootessa waggaa darbe keessa taasiseen dura taa'aa dhaabichaa ta'uun akka itti fufan filatamanii turan. Qondaalli kun murtee kanarra kan ga'an haala biyya keessa jiru bu'uura godhachuun ta'uu ibsaniiru. Galaana Balaayitu dubbise. Biyya kana eegannu fi amma waggaa tokkoo fi ji'a 3 ol ta'eera. Amma kana keessatti waan baay'een jijjiiramaniiru. Egaa jijjiiramuu sanarraan kan ka'e amma biyya sanatti galuun barbaachisaa ta'ee
natti hin mul'anne kan maafane gaammaas jira jechuudha. Kanaaf amma erga achi geessanii haalota biyya keessaa kamtu biyyatti deebi'uun akka yaaddessaa isinitti ta'u godhe sababa ta'e. Waggaa tokko asitti biyya sana keessatti wanti raawwate baay'ee guddaadha. Walumaa gala egaa mootummaan jijjiiramaa jedhamee hundeeffameetiin booda biyyi sun haala hamaa keessa seentee jirti. Garuu immoo waggaa tokko as inni jiru immoo hundumaa caalaa kan baay'ee nama gaddisiisudha. Dhaabbilee siyaasaa guutummaadhumatti cufamaniiru jechuudhaaf hin danda'ama. Kanaatiif sochiin siyaasaas biyya keessatti geggeessuun hin danda'amu. Amma jiraachuudhumaaf iyyuu haala nama yaaddessuu fi haala nama sodaachisu keessa ga'ameera. Lammaffaa immoo biyya sanatti yoo deebi'ames sochiin siyaasaa gochuun sababii hin danda'amneef biyya sanatti galuun yookaan biyyatti deebi'uun faayidaa waan hin qabne ta'ee waan mul'ateef ani gara kootiin ammaan booda biyya sanatti deebi'uun faayidaa hin qabu, bu'aa buusuus hin qabu. Kanaatiif biyyuma kana turuutu narra jira kan jedhu dhiyoo kana murteeffadhe. Kanaatiif akkuma kanaatti amma biyya hambaa kanatti hafuudhaaf murteesseera jechuudha. Haalli biraanis biyyatti yoo galee amma hojiirra hin jiruanii waggaa 60 guuteetti naan jedhanii hojii hojjechuu akka hin dandeenye waajjiran duraan keessaa hojjechaa ture yuunivarsiitii Finfinnee natti himeera. Soorama na baaseera. Sooramni yoo naa kaffaluu baateyyuu soorama na baaseera. Kun kan ta'e erga mana hidhaatii baataniiti? Akkuma mana hidhaatii bahanii xalaa naan gahanii waggaa 60 guuteetta sababii ta'eetii fi amma sooramaan baateetta naan jedhanii soorama koollee pirooses gochuudhaaf yaaliin godhe hin milkoofne. Kanaatiif isas argachuu hin dandeenye waan an hojjechaa ture. Umurii koo guutuu waan an itti dadhabaa ture hundumaa dhiisee biyya hambaatti harka koo duwwaa galuun dirqama natti ta'e jechuudha. Biyyatti yoo galee tokkoffaa sochii siyaasaa gochuu hin danda'u. Lammaffaa hojii irratti bobba'ee jiraachuudhaafis hin danda'u. Kanaatiif asiinis haa ta'u achiinis biyyatti galuun ammaan booda faayidaa waan qabu qabsoo kanaatiifis immoo waan gumaachuu waa tokkollee jira jedhee sababiin hin amannee fi biyyuma kanatti hafuudhaaf murteesse jechuudha. Kanaaf jechi kooluu galtummaa gaafachaa jirtu yookaan gaafattaniittu jedhu keessaa isa kamtu ibsa jechuudha haala ammarra jirtan. Biyyi sun anaaf sodaachisaadha. Jireenya kootiif sodaachisaadha jedhee beeksifadhee jennaan sanarraa fudhatanii jiru. Akkasumatti dhuunfaadhaan biyya kana keessa turuudhaaf dirqameera jechuudha. Irra deddeebiidhaan carraa biyya hambaatti hiree keessa murteessuu argattanii diddanii sababni galaa turtaniif qabsoon gaggeessitan bu'aa akka buusu amanuurraa kan ka'e tureeme amma sadarkaa sochii siyaasaa gootaniin jijjiiramni dhufuu danda'u xiqqaa akka ta'e waan amantaniif haftan jechuudha. Amma 2010tti ani fakkeenyaatiif mana maree biyyoolessaatiif dorgomee tan ture. Yeroo sana sirna wayyaanee keessa turre. Haa ta'uyyuu malee amma tokko dorgomuun ni danda'ama ture. Muuxannoon yeroo sana argadhe irraati yeroo biraallee deebi'ee yoon dorgomee rakkoowwan yeroo sana na mudatan irraa wantoota jabaan irratti qabsaa'uun jiru tokko tokko yoo jiraate mo'achuun illee ni danda'ama. Karaa nagaa qabsaa'anii aangoo siyaasaa yoo harkatti galfatanii poolisii uummanni barbaadu hojiirra oolchuudhaaf haalli jiru baay'ee xiqqaadha. Sababii kanaatiif ammaan booda biyya sanatti deebi'uun waan faayidaa qabu ta'ee natti hin mul'anne gara kootiin jechuudha. Kana jechuun egaa isin hamma mana hidhaa seentanitti durataa itti aanaa dhaaba Koongireesii Federaalistii Oromoo turtanii amma hirmaannaan dhaaba siyaasaa sana keessatti hooggansis ta'e hirmaannaan dhaaba siyaasaa san keessatti qabdanii hin jiru.